jirani Turkii keeti dubbiin dafee si biran ga'u. Mama Sabir. Aye. Sumayya maal taataaf? Neetworkii rakkoo neetworkii qaba. Baadiyyaa jedhama. Mahamad dhagaan jiru wadhaasa neetworkiidhaan rakkoo qaba. Bilbila kallattii fudhuumee bilbila kallattii na argi. Asirratti sagalee dhageessisa. Mama Sabir. Bilbila kallattii argu bilbila kallattiidhaatiin irraa odeeffachuu dandeenya. Kaardii yoon qabaanne badhaasa siif erga kaardii sii guutaa bilbiltee karaa bilbila normaaliin bilbiltee hojjaatuu dandeessa. Kaayirootti erguu ni danda'amaa? Boosamitti erguu ni danda'ama maal haasofta? Karaa samii irraa hunda bareetiin jira bilbilisi amma. Samii karaa miin ergitan? Ni ergina lakkoofsaa jira koodii jira. Warra samii irra yeroo nyafaa jira ree? Wallahi ati asirratti himuun hin taatu. Asawni warra argee yeroo takka takka. Lakkoofsaanii barbaadee odeeffannoo biyyoota tanaa sirriitti karaa iyyuu nu guurachuu qabdaa. Odeeffannoo guutuu argachuu qabdaa. Waa kanarratti eeganiin dalagee ta'e eegan. Badhaasa kagotu jaasila qunnamtise maatii Sumayyaa. Ishte ta'e. Galcheetu neetworkiidhaatu. HD dhufee jira bara HD maatii qunnamnee jira bara HD maatiin HD bireedha. Obboleessa koodha inni achi jira amma biyya ergalee jira biyya jira kalee. Amma kana boona Maaruma warra suuraa michiyyoo warra kaatu qofa barbaadna. Suuraa michoo buufadha. Suuraa michoo buufadha fudhadha. Sagalee haa taanu fi michoo tanaa sagalee ta'uu qabna. Suuraa tan kirishuu godhadha. Profaayil irra kaatanii asumatti. Suuraa qabadha. Sagalee ta'uu qaban michoo tanaa. Haqni michoo tanaa ba'uu qaba. Suuraa qabadha. Mama Sabir neetworkii si argeen jira qabadhu. Miskiina rabbi boleessoo maallaqa hin qabdu nama hin qabdu beekamtuu miti akkana jaanii hayi. Eenyututu yeroo ammaa tana keessatti osoo haqni namaa dirree taa'uu nama miidhuu wanta ja'a. Yoo xiqqaate taatee duraan taate namni dhiifama walii godhee isiinis bilisaan jiraachuu qabdi. Akkasuma obboleessa keenya bilisaan wal'aanamuu qaba. Malee mucaan akkas goote zeetitti na itti jettanii azaabatti nama. Mama Sabir kana mee gashaa inni information baay'ee qaba waan ta'eef obboleessa harmee seetiiti laa. Mama Sabir kubree kana gashaa. Bilbila kallattii ergijiin bilbila asirratti neetworkiin dide. Badhaasa waan bareedaadha jirtaa hayni dhalaadhaa bahuudha qaba innillee wal'aanamuu qaba ammoo hayni dhalaadhaa dhokachaa jira hayni dhalaa bahuudha qabaan jaayaata fijaa miskiintitti bira dhaabbannu hundinuu. Akkas waan bareedaadha jirta. Maatii michoo gargaara maatii michiyyoodha. Profaayil tolfadha deebi'a. Profaayil tolfadha. Profaayil irra kaadhaa michiyyoo. Deeggarsa godhaaf. Sagalee ta'a michoodhaaf. Ilmaan raggaasaa durumaa gaafa gara amantaa Islaamaa dhufan namoota gariif hin galle biizinasa barbaada dhufan. Erga gara amantii dhufan Pentee sababa godhachuudhaan pentee tuquudhaan galgala ganama abdii raggaasaa waan inni matan sulala. Hadiisa himuudhaan taane duula gamasii barbaadaaf akkanattiin tuqee haja'u doorsisaan narra jira jechuudhaan maallaqa guddaa walitti qabatan. Erguma gara amantii dhufaniiru. Sanbira dabra michiyyoo tana daa'ima waggaa 17 fuudhee mana keessatti cunqursu ture. Waan inni michiyyoo tanarra raawwachuu ture michoon jalaa bahuu dadhabde karaa jalaa baatuun hin qabdu nama itti himattus hin qabdu michoon. Soosaniif sadarkaa sanirra dheeyite michoon murtee mataasii fudhachuu bira geesse. Amma obboleessaa Abdisuun karaa dhugaa kuteetiin jiraa jee maxxanse jechuudha. Waan silaa barbaada walii qabatan jechuudha.
Kunis adeemsuma san godhu jechuudha. Warra waldayaa meeqa bane ilmaan raggaasadha. Waldayaa meeqa bananiiti. Burraayyuu laga xaafotti waldayaa kana mana jaaranii jijjiiramuu diddeef. Jarri akkanaaf itti laaffisnee ilaallu kanaa miti. Maallaqa barbaadan. Lubbuu isaaniitti nu qabsa maallaqaaf. Kanaaf miciyyoon tuni badii malee mana hidhaa taa'u jirti. Badii malee. Yakka san keessatti isa kan intala miciyyoo intala daa'ima fuudhee mana keessatti gaafa namni dhufee isii tana gaafate fuula isii duratti lakki tun sararatanyaa mana kootiiti daleedduu mana kootiiti jechuun kan halkan shuguxii afaan keessa kaayee doorsisu daa'ima naman qabdu jee dhiibbaa guddaa irraan godhaa ture jechuudha micoo maatii hiyyeessaa baadiyyaa wallaggaa keessa haadha abbaasii. Maatii harka qalleeyyii keessaa naman qabdu jee doorsa yeroo lamaa ol tumee ilmoo garaa keessaa baase. Sootana ifiif yakka kana hunda ofirra fide jechuudha. Laala amma waan obboleessi jee hootumee nuyi midhugaa abdi barreessa jira. Mama Sabir nama falmata jo falmata Mama Sabir kana follow DBC fi dubbisa kaisan waan na barreessin akkartanii akkasuma yeen jetteetti halkan garaa balleteeti deebi'ee kadhachaa ture Mama Sabir dhageeffadha jarana waan aaraa gudii gabbuu deema falmata dubbisa Mama Sabir kan dubbisa bilbilaan dhageeffanna gudii binne dhageeffadha halkan garaa ol deebi'eeti guyyaa waan jee kana to'ibachaa ture gudii biraan nu qabate kunoo Iskaameroota ilmaan raggaasaa guutii nama itti gabbaate duratti himite jechuudha. Tana namni qalbifatu jechuudha. Yeroo amantii pheenxee rabbashoo harka tumuu turtanii maallaqa walii qabuu turtaniif miliyoona 15 walii qabate. Tolchite garuu silaa lubbuu isaa baaftee na gammachiiftu ture. Lubbuu isaa Abdisa mee deebise Mama Sabir. Falmata Mama Sabir kan dubbise. Iya wanti dideeman sammuu adoochin garee shaadaa tana keessa sammuu adoochin jira ta warri beera wali qabatanii achi waqaalani je rabbiin keenya kana je jannata bitadha homa kana erga homa 50 irraa homa 100 sagatee haadha raw ha warri keessan seelana waan gaafa ijoollee ati irra dhalatee guddattee irra ciisu jirtu ati asii maallaqa fi digitee sinjaa maallaqa ergita wali galtanii guyyaa waa xiqqoo keessa miliyoona dilasa wali qabdan. Nama hawaasa tajaajilu wallahi yoo fayyillee hawaasa kana faayidaa qabu gargaara inni kadhannee sin dadhabne. Mee takka warra niinaaf jeessaniif xiqqishoo bishaan dhabnu. Maalitti dhaabdatu? Giifti qeebu takka. Laal immaan abdiisaa immoo hokkii qabne akkatti. Warra niinaaf jeessaniif dhugaadha. Ni hinaaf akka nu godha hinaaf nu gubaa jira. Hinaaffaa tana keessatti immoo nuti wanni godhaa jirru gargaarsa abbaa miciyyoo tanaa noolii waan deemee ittiin isii ilaalu tiraanspoortii dhabeef gargaarsa abbaa miciyyoo sanatti jira. Ammaas gargaarsa guurru kana gargaarsa guurru jiru kana egartee akkaawuntii maqaa keenyaan godhaa miti nuti abbaa isii hin beeknu akkaawuntii isaati akkaawuntii inni sirnu kanatti maqaa isaatii wajjin arkineeti ergaafii jirra. Arkitee odoonii fi hanna taate odoo hinaaf taate akkaawuntii keenya maxxansinaattota isinuu hattu warri hattu kun. Okay. Ummata rabbi isaanii du'aa rabbi kadhachuudhaaf abukaatoo dhaabbatu gartee ummata saniitu hattoota hunda. Sabami. Muuziqaadha malee maal dhagaa? Markata Sheek Naadir bagana gaandiftan. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gareeta mirraayi Sheek Naadir irraayi. Okay, dubbadha. Nuti garuma Oromooti matuma keenyaani garee tokkollee keessa hin jiru yaada keessa hin kanaan dhaggeeffadhee seenuu barbaada dhugaban namnuma fedheewu nama miidhamee fi nama rakkate. Dadhabaa harka qalleeyyii bar kanuma fedhee badii takka nama buutees namni yoo dallabaate waan kan seeraa godhaatii namni jiru nama rakkataa gargaaruun sawaabuma qaba. Nama rakkataa gargaaree arrabsuun waa sirrii miti gaarii jirti. Okay.
dubbadhu.